Waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa daa'imman qaama miidhamtoota ta'anii firqoo qaamaa yookiin wiilcharii 15 deeggarsaan kenne. Itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Moosisaa dhaabbata eegaa Social Mobility Itoophiyaa waliin ta'uun daa'imman qaama miidhamtoota ta'aniif deeggarsa kana yoo taasisnu deeggarsa kanaan dura goonurra adda jechuun daa'imman kanneen firqoo qaamaa yookiin wiilcharii 15 qarshii miliyoona 2 olitti akka shallagamu ibsuun dhaabbata deeggarsa kana taasiseef galata qabna jedhu. Guyyaarraa taasifame deeggarsa kanaan dura kennanurraa garaagartummaa qaba. Giddu galeessi isaa ijoollee daa'immanii qaama miidhamtoota ta'anii fi wiilchariidha kan mijeeffamee fi qaamni kun qaama deeggarsa adda addaatiin socho'u waan ta'eef of danda'anii waan hin sochooneef daa'imman kanaaf bifa adda ta'een deeggarsa akka barbaachisu irratti waan walii galameef qaamni deeggarsa godhu Gaabbee dhaabbanni jedhamu deeggarsa akka nu godhu taasifamee jira. Tokkoon isaa fudhannee ilaalle qarshii 1,150 waliigala 15 isaati qarshii miliyoona 2 fi 250 kan shallagamuudha. Guyyaa har'aa deeggarsi kun kan taasifamee fi daa'imman kun karaa maatii isaaniitiin deeggarsi godhamee fi akka socho'anuu fi carraa guddaa argataniiru kun haddasa godha jechuun hin danda'amu. Kana malees sooma Ramadaanaa waggaa 1447ffaa sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii fi qaama miidhamtootaaf dhaabbanni Ibirrii damee magaalaa Adaamaa deeggarsa zayita nyaataa makaroonii fi daakuu namoota 20 ta'aniif qarshii 70,000tti shallagamu kenninee jirra kan jedhan obbo Ashannaafiin dhimma namoomarratti qaamni kamuu waan qabuun hirmaachuu qaba jechuun waamicha dhiyeessan. Gama biraatiin sababa sooma ayyaana musliimaa giddu galeessa godhachuudhaan fi gama biraatiinis qaamni kiristaana ta'e soomarra jira yeroo ammaatti harka qalleeyyii kan ta'anii gama biraatiin immoo qaama miidhamaa kan ta'anii dhaabbatni Ibirrii guyyaa har'aa deeggarsa godheefii jira. Dhaabbanni biraas kanneen biraas haaluma kanaan waa'ee namoomaa xiyyeeffannaa guddaa waan barbaadu waan ta'eef deeggarsa qaama miidhamtootaaf harka qalleeyyiidhaaf akka godhanu carraa kanaa waamicha dabarsa. Jarreen guyyaa har'aa immoo deeggarsa godhaniif maqaa kootiif maqaa waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatiin galata guddaan galfadhaa galatooma. Namoonni deeggarsa fudhatan tokko tokkos deeggarsichi rakkoo keenya kan nuuf hiiku waan ta'eef qaamolee isaaniif deeggarsa taasisan galateeffatan. Duqeetii zayitii makaroonii nu kennanii jiranii rabbi isaaniif haa kennu. Wiilcharii argadhee jira ijoollee lamaaniifuu baay'ee itti gammadee jira nu jiraadha. Baay'ee nu hiika maaliif nulleen dadhabbiin xiqqoo nurraa hir'ita. Dadhabbii baay'ee qabnaayyuu amma wiilcharii kan arganne jecha mana barumsaallee fufnee deemna. Waa baay'ee nurraa hir'isa jechaadha። ያው ዊንቸር ተሰጥቶኛል እና በጣም ደስ ብሎኛል። አዝዮ ነበር ምዞሮ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። በጣም ትልቅ ችግር ነው የተፈታልኝ። የትም ሲሄድ አዝዮ ነው የሚሄደው። ቤትም አቅፌው ነው የምቀመጠው እና ትልቅ ችግር ነው የተፈታልኝ።